Sumayaa dhugumatti miira hamaa keessa galtee kirooriksii dhuudemo bishaan andu bingaruu natti fakkaanne dhugaa rabbii dubbachuuf gaafa sargii saidoo agartu gaafa sargii ayuu agartu miimoriin hatame jedhamee kijibamee sobamee Sumayaan gammachuu elem jattika dhiirti rabbiitti cabse dhugaa rabbii saidoo baay'ee takka galatu uffanna dhugumatti ma tokkoffaa saido nama jaalala beeku ayuu nama jaalala beeku assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh hadamo odu hara jechuudha dhugaa rabbii dubbachuuf Sumayaa dhuguma kirooriksii dhuide nambade channel keenya subscribe gochuun nagateena Sumayaan kirooriksii dhuguun inni dhuisisa inni obaasa garuu annatti fakkaanne bishaan na fakkaate dhugumatti kirooriksii dhuude natti fakkaanne garuu miira sargii saidoo agartu didhuisisa saidoon sargiin isaa rekkaan riqabse akka namni isa dheenetti jechuudha akka ajaa'ibaatti sargii isaa gaggeeffate kuni dhugaa dubbachuuf gama tokkoon gammachuu ta'a gama tokkoon gaddata dhugumatti isheen kun gaafa yeroon kirooriksii dhuudu silaa yeroo saidoo waan kanaatiin seeni odoo kirooriksii dhuude yaa bareeda utoo saidoon jaalala mucaa kana keessan seeniin saidoo biyya sanitti deebise odoo kirooriksii dhuude bareeda ture garuu namni jaalala beeku tokko dubartii takka onnee isiin cabsu hamilee isiin cabsu jedhee waan san dalagee dhugaa rabbii dubbachuu baay'ee tokko namatti dhagama isinin jechuu barbaade obboleeyyan kiyya dhugumatti jaalalli hamaadha isheen illee kirooriksii gaafa inni waan kana tarii namoonni tokko yookiin kagootu Sumayaanii haala garagaraa ta'uu danda'a hin beekamu dhuguma jechuudha yoo dhuguma kirooriksii kan dhuudu taate kuni amma jaalala odon taate inaafa ishee keessa jiru Sumayaan odoo saidoo zorsuu barbaadde fakkeenyaaf yeroo dura gaafa ayuun jaalala saidoo itti iyyite san dubbiin kun akka hin guddanne kirooriksii dhuguu qabda amma immoo gaafa inni miira biraa keessa jiru gaa'ela keessa galee maal akka ta'u kirooriksii dhuudi kuni dogongora guddaadha erga wanni tokko hojjetamee xumuramee ka'amee jedhee kirooriksii dhuguu miidhaa ofirra geessudha maal rakkoo qaba ifama amma jechuudha amma fakkeenyaaf gizee kanatti gizee gammachuu isaa gizee ishee wajjin gizee Sumayaa wajjin ayuu wajjin jaalala dabarfatu gizee kanatti maal akka ta'u kirooriksii dhuudi akka dogongora isin obboleeyyan kiyya maaliif yoo jettanii erga wanni badee lubbuu fi balleessuun hin taatu Sumayaan ayuun garuu yeroo duraa san saidoo jettee lubbuu isii baay'ee balleessuuf yaaltee turte Sumayaan immoo erga inni gaa'ela keessa seenee qabeenya isaa balleessee waa hunda godhee isii haadha manaa godhate maaliif wanna kana fidde inaafan duraanii sun maaliif amma maaliif inaafaa keessa seente hin barbaachisu garuu difama wanni akkanaa jechuudha ergoonni taree erga fuudhe maan rakkoo qaba haa fuudhu isheen sababa biraa isin sababa biraa bakka inni immoo walqixa hojjetee jira jechuudha yoo saidoon fakkeenyaaf dhugaa dubbachuu walqixa hojjetee jira sababni isallee dhala amaaraa takkaa fi dhala oromoo takka bakka walqixa garuu ka dubartiin lachinuun jajjaba ayuunis jajjaba saidoonis jajjaba dhugaa jarri lachuu jajjaba ayuunis jajjaba saidoonis Sumayaanis jajjaba beeka jarri kun sadiinuu wal qaba dubartoonni kun lamaan saidoo haala gaariidhaan kunuunsanii guddisas maaliif gara kiyya jechuudha wantoonni akkanaa kun ani asitti waan natti dhagame tokko dubartiin takka dhiiraaf jettee lubbuu fi dabarsuun hin barbaachisu an akkanatti fakkaateen haasaa dubartoonni hedduun dhiiraaf jedhanii lubbuu isaanii kabaasan hedduutu jira dhiirri tokko ka argatuu fi ka ishee san argachuuf gaafi akkasii lubbuu isaanii hin balleessine ka godhu akka saidoo kun hin jiru baay'inaan hin jiru darbee ta'ee malee واحد ولا فكنا رتارجنا يشوف واحد ولا فكنا رتارجنا يشوف فكينيف دبرتون الرجودين نجابة إيرة تقول أبو لبوا إساني كنا برلي سبايا يالا مال تقالي أنا كان ما وجد مال تقالي بك أما تعزي أتاوقف مالي لبون تبعتي إيرة تقول باني جالا شون مالي برباجس قلباني ميديا رتب إيرة سني
cinqamtee anis argachuu qaba anis maal gochuu qaba anis akkas godhu maaliif natti dhiirri tokko sitti bareeda dhiirri tokko qabeenoo qabaate dirqama nama isa wajjin booyuu qabda dirqama nama isa wajjin iyyuu qabda dirqama miidiyaa irratti baatee Allah natti wayya sababni isaallee maa'inni dhiiraaf jedhee lubbuu kiyya kennuu hin barbaadu abadan dhiiraaf jedhee lubbuu kiyya baasee yookaan immoo qaanii inni kabiraa wajjin jiraachuu danda'a abbaa fedhe haa ta'u garuu dhiiraaf jaalala qofa qabaachuu jaalala dhugaa garaa qulqulluudhaan jaalachuu isaa baqqeddoo qabaachuu maatii isaa jaalachuu bultii isaa jabeessuu qabeenya isaa qabdee deemuuni malee bultii baasuu maaltu ga'ee akkaan ilaalutti maalumatu achi ga'e ani ka jedhu samooni kana miidiyaa irra ka deemu Mansuur Jamaaliif intala wayite jechuudha burcuqqoo isaa footoo isaa tishertii isaa jaaketa maaltu ga'e maali bal'oo kan kanaan si ga'e maa inni kan kirooriksiisi obsiisu maa inni kan kirooriksiisi dhuksiisu maa inni amma Mansuur Jamaal faa maal taatan nama namichi gizee dargii jiraayu fakkeenyaaf jechuudha maali cinqan kana hunda isa fide dalagatte hojjette dafqa keetiin jiraata rabbiin sii dabarsa hojjedhe sii dabarsa kana maaltu cinqisi fide ani garuu kan hin jedhu ijoolleen keenya irra guddinni takkatu waa galan kirooriksi makana dhuguuf olin jedha takkatu waa galan akka waan lubbuun kun ta'aa taate ati darbitullee bar qabeenya keessatti kam hafeetu hafa maali kuni bara makkamii keessa jirra jara nama makkamii keessa jirru ani na dhibee jirti dubbiin bara kana na dhibee jirti caaluma jechuu wayyaka ayi kirooriksi dhufuun aran qorra keenya nuti fooxaa teenya shaffannan fooxaa keenya fane zana jennee ofirraa teenya maaltu nu ga'e boo maali cinqii kana hunda ga'e kanaaf wanni isin jechuu barbaadu obboleeyyan kee shamarranii dhiiraaf jette kirooriksiin dhugin yoo jaalatte akkatti jaaladhu ufitti madeessi ufitti harkisi malee kirooriksi Sumayyaan haa dhugu Sumayyaan amma dhuguma dhugaa qabdi maal yoo jettanii Sumayyaan amma fakkeenyaaf abbaa manaa ishee yoo akkatti taphatu zana fataa fi akka takkaa fuudheen beekinitti ishee moo maaltu itti dhagama miira hamaan keessa galti ni gadditi dhugaa abbaa manaa ishee sanii baay'ee gadditi bakka nadhii isii dhiisee deemee bakka biraati akkatti zana jechuudha isii wajjin otoo jiraate isii wajjin bakka bareedaa biyya bareedduu lafa bareedaa algaa bareedaa uffata bareedaa isii akkas barbaadee turte sun dura darbe wanni darbe hin deebi'u isinii galee akkas isinii jechuu barbaaddu kabajamtoota kiyya viidiyoo kiyya like share subscribe gochuun dagatina amma viidiyoo biraatti walitti deebinutti bye bye